Akkam jirtu hordoftoota keenya kun gumii balbaloo miti. Gumiin balballoomii biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qophaa'e kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin kun dhimmoota haala yeroof tarsimoo ta'an balballoomsuun iftoomina uuma. Qophii keenya irraatiin buusaa gonofaa irratti mari'anna. Marii kanaafis keessummoota of biraa qabna. Keessummoonni keenya irraas obbo Muhammad Jundaa ganaa buusaa gonofaa Oromiyaa akkasumas obbo Tafarii Bayyanaa itti aanaa hoogganaa keessummoonni koo baga nagaan dhuftan jecha kallattiidhaan gara waliin marii keenyaatti seenna. Marii keenya irraatiin akkuma isin kaase buusaa gonofaa irratti qorannaa geggeessineerra naannoo Oromiyaa keessatti mee buusaa gonofaan tokko uummata Oromoof hiikoonni qabu maal fakkaata? Kan eenyuuti? Bu'aa maalii buusa kan jedhuu fi akkasumas kaayyoo isaa ganamaa sana kaayyoo hundeeffameef ganamaa sana qabatee hojjetaa jira. Irraa hin maqne kan jedhu kanarratti yaada keessan akka nu qoddan barbaanna. Kallattiimaan gara obbo Mahammaditti dabarra. Baay'ee ulfaadha qorannoo fi yaada uummataa rakkoo fi hojmaata buusaa gonofaa irratti uummanni akka beeku akka hubatu rakkoo jirummoo waliin furuudhaaf yaadota gara keenya dhiyeessitaniif kanarratti buusaa gonofaa kan hundaa'e sirna Oromoo sirna ganamaa sirna gadaa keessatti gahee guddaa kan qabu sirna guddaadhaan uummanni Oromoo jaarraa 16ffaa 17ffaa keessatti kan bal'inaan irratti hojjechaa ture. Sirnoonni bifa adda addaatiin dadhabsiisaa dhufanii baay'ee gara kufuutti dhufe baay'ee sirna dadhabeedha. Isa deebisanii sirna hawaasa keessa ture sani ijaaruudhaan hawaasni keenya tokkummaa akka qabaatu jaalala akka qabaatu rakkoo walii akka dhaqqabu rakkoo kamiyyuu qolachuu bifa danda'uun karaa saayinsawaa ta'een mootummaan jijjiiramaa yeroo ammaa kana adeemsa addunyaa keessa fi saayinsiin irra ga'ee wajjin wal simsiisuudhaan biyya kana keessatti sirni gadaa keessatti sirni buusaa gonofaa sirni wal gargaarsaa sirni rakkoo walii dhaqqabu akka lafa qabatuuf sirnoomsee isammoo labsiidhaan dambiin qajeelfamaan akka qabatamaatti jijjiiramuu danda'u gochuudhaaf yaalii guddaatu godhamaa ture. Kanaaf sirna baay'ee dadhabee kufee iddoowwan garaagaraa gandaa fi namoota dhuunfaa tokko tokko biratti hafe kan garuu bu'uura isaarraa addunyaan irraa barattee kan akka fannoo diimaa kana deeggarsa addunyaan walittis gurmaa'anii qeenxeedhaan illee bakka rakkate gargaaruudhaaf socho'an bu'uurri isaa asuma sirna gadaa akka ta'e achirraa ka'uudhaan kan sirni kun akka ijaaramu mootummaan jijjiiramaa iddoo ganamaatti deebina gaafa jedhu sirnoota Oromoon duraan ittiin tajaajilamaa ture ittiin wal gargaaraa ture kana bakkatti deebisuudhaan kan achi keessatti gahee guddaa qabu waan ta'eef piilarii guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf jijjiirama amma dhufaa jiru keessatti hoogganummaa amma akka mootummaatti kennaa jirru keessatti sirni buusaa gonofaa akka salphaatti kan laallamu miti jechuudha. Faayidaa isaas yoo laallu akka namaattis yoo laallu jechuudha. Kanaaf bu'uurri isaa sirna gadaarraa kan madde amma immoo guddatee akka biyyaattis naannoleen biraas kan irraa fudhachaa jiran ta'uusaa kaasuu fi buusaa gonofaa nama addaan hin baasu. Nama kamiyyuu ilma namaa namummaadhaan kan laalu amantaadhaan gosaan lagaan kan qoodu miti jechuudha. Ilma namaa ta'ee rakkoo isaa kan iddoo inni itti rakkatee rakkoo humna isaatii ol ta'e ittiin furachuu danda'u buusaa gonofaa kan hundaafuu ta'uudha. Kana biras darbee kan tokkummaa ijaaru garaagarummaa nama qabuutii fi nama dhabee yookaan immoo har'a jiruu gaarii jira jedhuu fi rakkoo wayii yoo irra ga'e immoo kan ittiin dandamatu waan ta'eef yaadama abbaa qabeenyatii fi rakkataa jidduutti illee baalaansii kan eegudha buusaa gonofaa. Kanaaf namni qabu in qaba jedhee taa'u osoo hin taane qabeenya isaarra wanni ga'oo jiraate nama hin qabne santu dhaqqabuufii danda'a. Kanaaf ilma namaatiif hundaaf kan yaadu akka kaayyoo isaatti yoo laalle kanarraa kaanee buusaa gonofaa keessattuu aadaa dhaloota kennaa aadeffate namni ufittoo ta'uun irra hin jiraatu. Oromoo keessatti ufittoo miti namni ollaa isaa waliin jiraata. Hawaasa saba isaa waliin jiraata. Sabaan alas ollaa isaa waliin jiraata. Lammii biyya kanaa waliin jiraata. Biyya kanas biras darbee biyyoota ollaa keenya keessatti rakkoo yoo ga'e
waliif jiraata jechuudha. Kanaaf namni waliif jiraachuu dhaaf qophii barbaachisa. Kanaaf qophaa'ummaa guddaatu barbaachisa. Qophaa'ummaadhaaf immoo walitti gurmaa'uun sirna itti gochuun lammii kennaa aadeffate uumuun kanaaf isarratti uummanni keenya akka dammaqee deemu gochuudhaaf hubannoo bifa gara garaatiin kennaa turuun ni yaadatama. Kanaaf maqaa isaarraa ka'ee Buusaa Gonofaa hojii guddaatu irratti hojjetame. Sababni isaa Oromoon bal'aa waan ta'eef isa waaltessuudhaaf Buusaa Gonofaa buusaan maalii Gonofaan maalii kan jedhu isarratti darbee ijaarumsa isaatii fi gurmaa'insa isaa kaayyoo isaa faayidaa isaa waliin wal bira qabnee yoo ilaallu hubannoon karaa gara garaatiin kennameera. Bifa mariitiin, bifa leenjitiin, isa bira darbee bifa yaa'ii yeroo adda addaa geggeessinu keessatti hawaasni keenya akka hirmaatu. Isaan alas karaa miidiyaa hawaasaatiin, karaa miidiyaa idileetiin namni keenya akka hubachuu danda'u karaa adda addaatiin irratti hojiin guddaan hojjetameera. Ijaarumsa sirnichaa irratti, ijaarumsa seektarichaa gubbaarraa kaasee hamma jalaa irratti hubannoo kennuudhaaf yaaliin gara garaa godhameera. Inni guutuudha jechuun hin danda'amu. Hanqinoota gara garaa qaba. Hanqinoota qaba. Tokko aksasiin namni nama bira ittiin ga'u yookaan immoo miidiyaa ittiin caqasu dhaqees yeroo waltajjii geggeessanillee akkuma isinuu jettan ijaarumsii fi gurmaa'insi keenya hanga jalaatti waan hin jirreef hanqinoonni bakka bakkatti harcaatiin gara garaa hin jira. Kanaaf hubannoo irratti garuu waan guddaatu hojjetame. Ammallee hojiin guddaan nurraa eeggamus Buusaa Gonofaa maali kan jedhu kan amma ajandaa godhachuun kennayyuu hojii hojjetame keessatti rakkoo keessaa calallee baasnee rakkoo kenna sirreeffannee gara fuula duraatti soofuudhaaf hubannoo fi namni waan hubate san irratti adeemsa jedhame san wajji deemaan jiru jedhee gaafachuun isaatu tokko hubannoon bal'inaan kennamaa jiraachuusaa argisiisa. Kanaaf hubannoo irratti wanni guddaan kennamaa turuusaa kaasuun hin danda'ama. Ammas garuu hojii guddaatu nu eeggata. Miidiyaanis hojii guddaa hojjechuu qaba. Akka Buusaa Gonofaattis akkasuma immoo hawaasni keenyallee walirraa fudhadhee dhimmichi sirna keessallee sirna aadaa Oromooti. Kanaaf kan seektara tokko osoo hin taane kan barnoota keessatti barannu, kan siyaasa keessatti ittiin hoogganamnu, kan hawaasummaa keessatti hawaasni yoo waliin jiraatu ittiin cimsatee rakkoo isaa achitti ittiin fudhachuudhaaf beekumsa isaa dabalataa ittiin argachuudhaaf deemu. Kan abbootiin gadaa keenya sirna gadaa keessatti dura maaltu ture jedhee dhawaatan gabbisaa deemu. Malee waan yeroo tokko walitti himtee yeroo tokko achitti dhaabdee uummatallee gale jettuu miti. Kanaaf irra deebi'ee barnoota kennaa sirnicha sirriitti hubachiisa. Rakkoowwan hubannoo keessatti uumaman san immoo qajeelchaa ittiin deemnu waan ta'eef yaadni ka'e dhugaadha. Garuu adeemsi deemamee hojjetamellee akka salphaatti kan laallamu miti. Kanaaf kana irra deebinee ammas cimnee kan irratti hojjennu ta'a. Hawaasni bakka jirutti hundi isaatu Buusaa Gonofaa faayidaa isaa waliin wal bira qabee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Buusaa Gonofaa rakkoo waloo rakkoo Oromoos qunnamu sabaa fi sablammii biyya kanaa qunnamu biyya kana qunnamu rakkoo waloo jajjabaa kan ta'e jechuudha. Kan dhuunfaadhaan namni achitti wal gargaarus fakkeenyaaf kenna tajaajila lammummaatiin hin jira. Isaan ala kuni garuu rakkoo namtolchee fi uumamaan addunyaan kun rakkoo keessatti jiraachaa jirti. Rakkoo gurguddaatu qunnama. Akkuma wanni gaariin jiru rakkoon jajjabaatu jira. Irra caalaa rakkoo waloo kan humna keenya ol ta'u humna nama dhuunfati humna waloollee naannoo sanitti godhannurra akka biyyaatti illee humna cimaa kan gaafatutu jira. Kanaaf isa san irratti qophii barbaachisa. Isaaf qophoofna jechuudha. Isaaf qophoofna rakkoon sun yoo dhufe immoo isa qolannaa Buusaa Gonofaa kanaaf tokko sammuudhaan gurmaa'a achi keessatti sammuudhaan beekumsa walitti fiduudhaan dursanii karoorsuudhaan maaltu nu qunnamuu danda'a bara dhufu. Waggaa 5 itti aanu keessatti biyya keenya maaltu qunnama. Isaaf qophoofna jechuudha. Kan amma uumame qofa osoo hin taane yeroo itti aanuuf rakkoo maaltu nu qunnama jennee kan ammaas kan boruus rakkoo akkasiitiif qophoofna waan ta'eef sababa namtolcheetiin Oromiyaa keessatti bal'inaan namni walitti bu'aa ture. Nama kana osoo lubbuun tokko sababa nyaataatiin hin duune bakka isaatti deebisuudhaaf hojii guddaatu hojjetame. Nama gara 900 ol mana isaatti deebisneerra. Nyaata adda addaa dhiyeessuudhaan. Kana yoo jennu Buusaa Gonofaa sadarkaa naannootti qofa fuudhee nama bakkatti deebisaa miti. Sirnicha keessatti
rakkoo gabaabaa ta'e achumatti hawaasa keessatti garee isaa keessatti zoonii keessatti ganda isaa keessatti magaala isaa keessatti humna achitti danda'u yoo ta'e kan sanii ol yoo ta'e immoo buusaa gonofaa Oromiyaa humna cimaadhaan naannoo keenya keessatti sababa nageenyatiin kan uumame sababa kanaan osoo namni tokko hin du'in iddootti akka deebi'an maybe akka barbaadetti akka gaafa mana ho'aa isaatti namni waan guutuu argachuu dhabuu danda'a. Garuu humna buusaa gonofaatiin namoonni akka bakkatti deebi'an gochuudhaaf kanaan alas ifaajee osoo ifaajuu namni caaman gandi dhawame godinni dhawame jira jechuudha. Kaayyoo hundeeffameef sana buusaa gonofaan duguugee hojiitti galchaa jira. Irraa uturraan maqin kaayyooma hundeeffameef sirnoomsaa irra inni irraa sirni hawaasa Oromoo fayyada. Lammii biraafis darbee taa'ee nu kun kaayyoo hundeeffameef sana hawaasni gaaffii kana dhiyeesses komii kana dhiyeesses nu hordofaa jira kallattii adda addaa waan ta'eef kaayyoo isaa sana guutumaan guutuutti duguugee hojiitti galchaa jira kan jedhu kanarratti gabaabinaan. Kaayyoon kenna kaayyoo hundaa'eef san duguugee kan jedhu harcaatiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu kaayyoo qabate waggaa 3 labsii 244 bara 2014 kan hundaa'e waggaa 3 keessatti kaayyoo ganama qabate san bira ga'uudhaaf yaaliin ta'ee fi adeemsi deemame baay'ee guddaadha. Tokko lama jennee amma asirratti lakkaa'uu dadhabnes kaayyoo qabate karaa gaariirra seektara jiru keessa dhaabbata jiru keessa buusaa gonofaa isa tokkodha. Tokko hubannoo waliigalaatiin buusaa gonofaa akka Oromiyaatti sirna guddaa akka ta'e beekamee jira. Gurmaa'insa isaa gurmeeffatee sarara isaa diriirfatee qajeelfamoota isaatiin hoogganuudhaaf caasaa ofii diriirfatee jira. Isa bira illee darbee rakkoowwan namtolchee fi uumamaan nu qoraa turan kan duraan gaafa rakkoon uumame ganda gandaa fiignu yeroo ammaa kana kuufama cimaa rakkoo kamiyyuu ittiin naannoo keenyatti dandamachuu qabnu walitti qabannee jirra. Booda gaaffiiwwan isin kaastan irratti dhufuu danda'a. Kanaaf kaayyoon keenya rakkoo dandamachuu, rakkoo qolachuu, hawaasa keenya rakkoon cimaan itti dhufee miidhuu danda'uun isa keessaa baasudha. Kanaaf fakkeenya kaasuu hin dandeenya. Fakkeenya bifa adda addaati. Kanaaf uummanni hubateera nu uf gurmeessineerra gurmaa'insa sirreessinee jirra. Isarra dhaabbannee immoo kuufama adda addaa walitti fidannee jirra. Isa bira illee darbee rakkoowwan hanga ammaatti nu qunnama waggaa 3 kana keessatti naannoo Oromiyaa keessatti dandamachuun jalqabamee jira. Fakkeenyuma kaasuudhaaf bishaan Awaash kaasuu hin dandeenya. Kan samoona boodallee babal'isnee kaasna nu qunname. Bishaan Awaash irratti gubbaa olaanuu kanatti bishaan baay'ee guutee rakkoon guddaan uumamee ture. Namni buqqa'ee ture. Kanaaf hawaasni naannoo sanitti akka wal gargaaru aanaatti ollaan sun hundi akka wal gargaaruu fi isa biras darbee immoo buusaa gonofaa naannoo Oromiyaas bira dhaabbatee rakkoon sun hanga ammaatti lubbuun nama tokko osoo sababa saniin hin baane bishaan keessaas baasuu dandeenyerra. Erga baasnes immoo namni akka jireenya isaa itti fufsiisuu danda'u gochuudhaaf yaalii guddaatu jira jechuudha. Kana qophiin adda addaa waan jiruuf isa qofa osoo hin taane buusaa gonofaa maaltu qunnamuu danda'a jedhee raagaa adda addaa dursee duraan akeekkachiisa kennuudha. Fakkeenyaaf bara kana roobni iddoo akkanaatti roobaa jennee dabarsaa turre. Miidiyaan as jiran kun baay'een isaanii dabarsaa turani. Uummanni keenya haalli itti dhaga'ee dafee wal jala akka rakkoon sun hin uumamne godhu irratti rakkoon garaagaraa jiraatus durfamee akeekkachiisni kennameera irratti mari'atameera. Kallattii garaagaraatiin odeeffannoon kun hawaasa bira akka ga'uu fi isarraa ka'ee namni akka qophaa'u qabeenya isaa jala akka eegsuu danda'u jiruusaa osoo inni yaadatin akka miidhaa addaa irratti hin geggeessine gochuudhaaf hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Tarii argannoo keenya keessatti kan arganne kan biraani maallaqni yookiin immoo arjoomni buusaa gonofaaf walitti qabamu maallaqas ta'e arjoomni eessa akka dhaqu garamitti akka deemu maal akka ittiin hojjetame hubannaa hin qabnu kan jedhu qorannoo sanaan arganneera hawaasni hin beeku jechuudha. Kanaaf amma ammaatti maaltu hojjetameera maallaqni sun akkaawuntii kamitti dhangala'aa kan jedhu iyyuu nu hin beeknu. Darbee nageen iyyuu citee nuu kennamaa hin jiru nagee argachaa hin jiru. Fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa miindaa sarraan citaa nageen amma puusii paartii kan paartii puusii miseensa dhaabaa yeroo eegee
nageen cite nuu kennama. Kan kanaa garuu ammayyuu arginee hin beeknu hanga ammaatti tokko nagee qophaa'eera moo hin qophoofne jira moo hin jiru kan jedhu lammata maallaqa sanaan hanga ammaatti maaltu hojjetameera deeggarsi maaltu ittiin hojjetameera kan jedhu kanarratti yaada gabaabaa. Galatooma gara gaafii keetitti sonca'in dura buusaan gonofaa hundeessuun maaliif barbaachisee kan jedhu dambii yookiin labsii 244 muraa 2014 irratti sababiin buusaan gonofaa hundeessuudhaaf barbaachiseef tokkoffaa sirna gadaa keessatti aadaa wal gargaarsa uummata Oromoo dhalootaa dhalootatti darbee waan tureef isan cimsuuf waa baay'ee murteessaa yaadni kun baay'ee. Lammaffaa rakkoo namtolchee fi rakkoo uumamaa naannoo keenya keessatti uumamu humna dandeettii beekumsa kennan dhaqqabuudhaaf kun waan barbaachiseef. Gama biraatiin kaayyoon buusaa gonofaa kaayyoo gurguddoo sadii qaba. Wanni hundeeffameef jechuudha. Tokkoffaa aadaan wal gargaarsa uummata Oromoo keessatti jiru suni akka cimu akka dagaagu hawaasa hunda bira akka qaqqabuuf institutionaalii akka deeggarsi bal'aan godhamuuf danda'uuf. Lammaffaa aadaan hojii aadaan kennaa akka dagaagu naannoo keenya keessatti gochuudhaaf. Sadaffaa fi baay'ee murteessanii naannoo keenya keessatti rakkoon namtolchee fi rakkoon uumamaa tokko akka hin qunnamne akka hin dhufneef dursinee akeekkachiisuudhaaf dursinee qaqqabuudhaaf. Yoo rakkoon uumamaa fi rakkoon namtolchee immoo nu qunname humna dandeettii uummataa mobilaayiz gochuudhaani rakkoon namtolchee fi rakkoon uumamaa suni daran akka hin cimneef uummanni akka irraa ijaaramuuf gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf buusaan gonofaa kan hojjetu. Kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf hojiiwwan labsii buusaa gonofaa irratti mana hojii kanaaf kennametu jira jechuudha. Labsii kanarratti mana hojii kanaaf kenname 26 keessa humna damdamannaa cimsuudhaaf kan hojjennu jechuudha. Humna damdamannaa yeroo cimsinu uummata keenya ijaaruudhaan, uummata keenya gurmeessuudhaan, miseensa miliyoonaan lakkaa'amu horachuudhaan, uummanni kaleessa aadaa isaa keessatti waa gumaachuu danda'u uummata mobilaayiz gochuudhaan qabeenya walitti qabu. Kanaaf qabeenya kana yeroo walitti qabnu rakkoon amma isin jettan kuni hin ka'aa jechuudha. Tokkoffaa buusaan gonofaa egaa hundeeffame waggaa 3 caasaa hoggansa sodaa balaa jedhamu san qabatee dhufe. Humna dabalataa osoo hin qabatin hojii kana keessatti galame. Lammaffaa jechi buusaa gonofaa jedhamu kuni jecha waal ta'ee miti bakka hundatti. Kana waalteessuudhaaf hojiin babal'aan hojjetameera. Sadarkaa naannoo irraa hamma gaditti irra deddeebiin gulan akka hanqinaatitti kan kaafnu ta'ee jechuudha. Kanaaf humna damdamannaa keenya cimsuudhaaf tokkoffaa miseensa horannirraa buusii miseensummaa walitti qabna. Ammatti gara miseensa miliyoona 27 qabna jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa baay'ee guddaadha. Lakkoofsa biyyoota Afrikaa keessaa baay'ee kan ta'u jechuudha. Horannaan miseensaa sun amansiisaniiti moo amma fakkeenyaaf bakka baay'eetti callisanii buusaa gonofaa jedhaniitti numa kan malee kan jedhu komii akka itti kaasan amansiisanii miseensummaa kansaati waan ta'eef fakkeenyaaf qaamonni immoo kana deeffatanii burjaajii adda addaa uumuu barbaadanis waan jiraniif kanatti fayyadamanii jechuudha. Amansiisanii itti galchuutu jira moo horannaa miseensaa sun iyyuu akkamitti raawwate kan jedhu kanas duukama yookaas ta'a. Dhugaadha wal faana waan deemuu qabu iyyuu. Tokkoffaa horannaa miseensaa yeroo geggeessinu akkamitti geggeessinedha. Hubannaa irratti hojjechuudhaaf yaaliin godhameera. Sirni kun aadaan kun kaleessallee uummata Oromoo keessa waan jiru. Wal deeggaruun wal utubuun waanuma jiru. Waan kana karaa guutuu ta'een miseensa yeroo horannu namootii miseensa horanne bira qaqqabne kaayyoo buusaa gonofaa hunda qabsiifne dirqamaa fi mirgi miseensa kanaa maal akka ta'e hubachiifne foyachuu irratti hanga tokko deemnullee hanqinni tokko hin jira jechuudha. Hanqinni haaluu hin dandeenye. Kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hojii keenya itti aanu keessatti illee hanqinootii isin amma tarreessitanii fiddan kan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf bakka bakkatti kaayyoo osoo hin hubachiisin dirqamaa fi mirga miseensummaa isaa osoo hin himin achi keessatti dirqamni isaa maalinni kan jedhu osoo hin hubachiisin fo'achuun kun hin jira. Mallattoo kana qorannoo keenyan illee raga qabneerra. Kanaaf hanqinootiin hin jira. Haa ta'uti garuu baay'een isaa
buusaa gonofaatiif miseensa ta'uudhaaf fedhiidhaan gara buusaa gonofaatti kan makame. Kanaaf miseensatti yeroo makamu dirqama miseensummaa isaa karaan ittiin bahu keessa dambii 235 muraa 2015 irratti tarreeffamee jira jechuudha. Namni tokko miseensa buusaa gonofaa yoo ta'e maal godha dirqamni isaa? Gumaata irraa eegamu hin kennaa jedha. Gumaatni sun qonnaan bulaa yoo ta'e, qonnaan bulaa adda duree yoo ta'e ji'atti meeqa kaffala? Qonnaan bulaa jiddu galeessaa yoo ta'e ji'atti meeqa kaffala? Waggaatti meeqa kaffala? Qonnaan bulaa gadi aanaa yoo ta'e ji'atti meeqa kaffala? Waggaatti meeqa kaffala? Barataa yoo ta'e, hojjetaa mootummaa yoo ta'e kan jedhu dambii keenya irratti ifaan tarreeffamee jira jechuudha. Amma rakkooni dambii kana sirriitti qabsiisu akkaataa dambii kaa'ame kanaanii karaa guutuu ta'een hojjechuu irratti hanqinni hin jira. Dhimma kaffaltii kanaaf wal qabatee godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa irraati qonnaan bulaa adda dureessa qonnaan bulaa qabeenya tokko illee hin qabnes kaffaltii wal fakkaataa nu kaffalchiisaa jiranii hojii maatni isaa sirrii miti dambiyyuu qajeelfamayyuu qaba nutti hin fakkaatu waan jedhu kaasan akkaataan kaffaltiisaa inni sun 200 kaffala yoo ta'e yookiin immoo 200 kaffala yoo ta'e zeessa hundumtuu wal qixa kaffala akka itti murtiisan dabarsuun kun gubbaa maatii irraa rakkoon jira kan jedhudha mee asirratti illee achumaan iftoomina akka humtan. Gubbaa irraa rakkoon hin jiru. Gubbaa irraa labsii keenya irratti dambii keenya irratti qajeelfama keenya irratti rakkoon tokko illee hin jiru. Rakkoon dambii kaayame kana akkaataa dambii kaayame kana raawwachuu irratti godinaa godinatti aanaadhaa aanatti garaagarummaan jira. Kana sirreessuudhaaf hojjechaa jira jechuudha. Namni miseensa buusaa gonofaa ta'e tokko waan dambii irra taa'een qofa dirqama isaa baachuu qaba. Malee kan amma walitti qabanii akkasitti walii qaban kun sirrii akka hin taane asumaan carraa kanaan hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Itti aansuudhaan namni tokko maallaqa yeroo kennu nagahee argachuu qaba. Nagahee argachuu qaba. Dambii keenya keessatti illee dambii 235 muraa 215 keessatti namni gumaata haa ta'u buusii miseensummaa haa ta'u kaffalu tokko nagahee argachuu qabaa jedha. Nagaheen qophaa'ee nagaheen jalqaba irratti bara jalqabaati irratti sadarkaa naannootti qopheessine maxxansuu qofaa miti baay'isoo qajeelfama kana kallattiin kana kaameera namni maqaa buusaa gonofaatiin maallaqa buusaa gonofaatiif kennu nagahee malee kennu akka hin dandeenye nagahee malee irraa fuudhuun akka hin dandeenye kallattiin kaameera garuu ammallee hanqinnootiin tokko jira jechuudha. Hanqina haaluu hin dandeenye. Bakka hedduutti amma qaamni milishaan calmadhee kaffaltii buusaa gonofaa fideetu nurraa fuudha galmeessee fuudhee deemaa bakka hedduutti akkasuma naannoo Arsii Lixaatti arganneera gara Ambootti arganneera Shawaa keessatti arganneera jechuudha. Qorannaa kanaan Jimma irrattis argameera odeeffannoon akkasii kun. Kanaaf odeeffannoo akkasii kana beektu nagahee malee maqaa buusaa gonofaatiin maallaqi walitti qabamaa jiraachuu maallaqni sun booda yoo akka deemu hin beeknu yoo ilaannu ta'e rakkoof saaxilamna hin rakkanne utuun jaallatiin itti ilaanna kaffaltii buusaa gonofaa fidinuu jedhu fakkeenyaaf asiitii kan milishaa fidedhu kan gaachana sirnaa fidedhu kan buusaa gonofaa duukaa fidinuu jedhu ittuma ilaanna faladhamne kan jedhu qaamaan gurmaan illee biiroo keenya dhufanitti nama 6 ta'an jechuudha. Arsii Lixaa Gada Basaasaarra nama 6tu dhufe qaamaan as dhufanii yaada kana nuu kennan kanarraa kaanetti qorannoo kanattis kan seenne jechuudha. Komiin uummataa kun gaafa gara keenya dhufu yaada san qorannaa qulqulleessuudhaaf deema. Sana booda baalaansii gochuudhaaf isiniinis gara kanatti finna waan ta'eef dhimma kanarratti mee iftoomina uumaa. Waanuma nuti beeknu develop gootanii nuuf fiddan jechuudha. Gajjallaa keessatti akkaataan buusii miseensummaa gumaatni miseensummaa walitti qabamu hanqina hin qabaa. Kuni kaayyoo buusaa gonofaa galmaan ga'uu keessatti dhimmootii gufuu ta'uu danda'an jennee nu tarreeffannee qabanne baay'ee. Nagahee malee funaanuudhaaf barbaadu deemuu dambii kaameen ala maallaqa kaameen ala ol gaafachuun humnaan irraa fuudhuudhaaf barbaaduun kun mallattoon akkanaa kun hin jira jechuudha. Mallattoon akkanaa kun kaayyoo kenna wantootii gufachiisan keessaa isa ijoodha jechuudha. Kanarratti hojjechuu yoo hin dandeenye kana sirreessuu yoo hin dandeenye galma buusaan gonofaa kaayatisanii achiif gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf rakkoolee kana immoo sirreessuudhaaf buusaan gonofaa maal hojjetee kan jedhu maal hojjenne nuyi tokkoffaa nagahee malee qabeenyi akka walitti hin qabamne qabeenyi akka walitti hin qabamne qaamni nagahee malee qabeenya buusaa gonofaa walitti qabu itti gaafatamaa akka ta'uu danda'u kallattiin kennameera. Garuu wanni nu jennu kana olitti immoo gajjallaatti ammallee waan jennu kana raawwachuu dhabuu barbaaduun kun hin jira. Dhimmi nagahee malee sassaabuu
hojii qabeenya buusaa gonfaatiif qofaa miti. Qabeenya adda addaa rakkoo hawaasummaa hiikuudhaafillee maallaqni walitti qabamu sadarkaa gandaatti nagahee malee funaanuu barbaaduun kuni fedhiin akkanaa kun hojumaan akkanaa kun hin jira jechuudha. Hojumaanni kun sirrii mitiidha. Buusaa gonfaatiif qofa osoo hin ta'in. Sadarkaa gandaatti qabeenyi walitti qabamu baay'eedha. Buusaa gonfaa qofaa miti bara. Baay'eedha. Nu garuu akka buusaa gonfaatitti irratti dubbachuu kan dandeenyu, hojjechuu kan dandeenyu kaayyoon buusaa gonfaa kun kaayyoo eebbifamaa waan ta'eef. Oromoo boru utubuudhaaf qaama danda'u waan ta'eef wanni kun karaatti akka hin hafneef dhimmootii gufuu ta'an irratti hojjechuun barbaachisaadha. Hin beeknaa irratti hojjechuudhaaf illee ammallee immoo bara 2018 keessatti hojiin ijoo baay'isoo seera qabsiisuu irratti hojmaata lafaan ga'u irratti hojjechuudhaaf kan karoorfanne. Tarii buusaa gonfaa sirnoomsaa irraa sirna guddaa uummata Oromoo keessatti dandamachuu danda'u jedhameeti kan yaadamu. Sirna gochaa irra jechuudha. Sirnoomsaa jirtu akkasitti kan beeknus gara sirnaatti gaaddisa guddachaa jiru kana kallattii adda addaadhaan rakkoon akka mudataa jiru kunoo amma irratti mari'achaa irra. Isin maal jettu rakkoon kun akkamitti maquu danda'a? Maqaa buusaa gonfaa kanaa dayeeffatanii rakkoo adda addaa uumuudhaaf maallaqa saamuudhaaf hawaasa silaa irraa fayyadamaa jedhame sana maqaa isaan deebi'ee miidhamuun kun akkamitti ilaalama? Rakkoon kun jiramoo hin jiru? Akkamitti maqsina jettanii yaaddume obbo Mammaat? Baay'ee ulfaadha. Rakkoon isin kaastan karaa lamaan laala. Rakkoon kaastan sirrii ta'ee rakkoon kun kan jiru seeraa fi hojmaata buusaa gonfaatiin wal qabatee seerichi jiramoo hin jiru kan jedhuuf seera ifa ta'etu jira. Tokko sirni qabeenya fi maallaqaan uummata irraa buusaa gonfaatiif walitti qabnu kan ittiin buluu danda'u sirna faayinaansii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'e labsii keessatti sirriitti ifatti taa'ee jira. Sirni faayinaansii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haaraa miti. Hundi Oromiyaa keessa caasaan mootummaa jiruu fi hawaasni illee hin beeka. Midhaan ta'ee, horii ta'ee, maallaqa ta'ee galii yeroo walitti qabdu namicha irraa fuuturraa dirqama nagahee kennuu fi sirnaan taa'ee jira jechuudha wanni kun. Leenjii keenya keessatti illee irra deddeebiidhaan kan kennamaa turedha. As keessatti sirni jiramoo hin jiruun gaafiin hin jiru jechuudha. Rakkoo sirnaa irratti uma tokko rakkoon hin jiru. Wantoota kallattiidhaan gara saayinsii ammaarra teeknooloojiitti dhufuudhaaf maaliidhaaf kan hojjetamu akkuma jirutti ta'ee sirna faayinaansii mootummaa naannoo Oromiyaa kan jirutti fayyadamuudhaaf waan ta'eef achirratti rakkoon hin jiru. Garuu fayyadamuu irratti yeroo sirnicha kana hojiirra oolchan irratti inni tokko sirnicha kana gufachiisuudhaaf warri dura dhaabbatee sababa kana kaasuun jira. Gara biraatiin immoo dhugumallee rakkoo caasaa keenyaa sadarkaan jiru irraa ka'uudhaan sirnaan warri walitti hin qabne hin jira jechuudha. Inni kun lamaanuu qixa isaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bara darbe naannoo kurmaana lammaffaa irratti kabajamoo pirezidaantiin keenya caffee irratti ergaa jajjabaa dabarsanii turan. Naga'ee malee Oromiyaa keessatti mallaqni qabeenyi fuudhamu namni fuudhee yakkaamaadha. Hanna kanaaf diina uummata Oromooti. Kuffistuu sirna keenya ijaaraa jirruuti. Karaa jedhuun erga darbe as jijjiirama guddaatu jira. Jijjiirama guddaatu jira. Rakkoowwan san dura mudatan karaa adda addaatiin hin jiru. Irratti illee hojjetamee jira. Nullee irra deebinee leenjillee kenninee qorannoo adda addaa geggeessinee namoonni baay'een tarkaanfiin irratti fudhatamee sirnichi suni akka sirraa'u godhamee jira. Kanaaf maqaa buusaa gonfaatiin waraqaa adiidhaan gandarra deemanii mallaqa walitti qaban eessa akka inni dhaqee dhugumallee uummanni kan gaafatu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf nagahee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana nagahee 30,000 ol maxxansinee buusaa gonfaatiif gara aanotaatii fi gara meelbaan akka maxxansu goonee sadarkaa naannootti godinoonni illee immoo seerii biiroo maallaqaa irraa baafachuudhaan ofii isaaniitti kan maxxanfatanii jira. Qabeenyi kamiiyyuu buusaa gonfaatiif walitti qabu nagahee fi hojmaata isaa eegee qofa akka ta'u kallattiin darbee jira. Irratti illee hojjechaa jirra. Isa biroo qofa osoo hin taane oodiitiis akka ta'u fakkeenyaaf kan gada basaasaa reefu kaastan koree ijaarree
ooditaraa fi qondaala naamusaa garasitti ergineerra qabatamaan hojiin tanjabil kan ta'e nullee ilaalaa jirra jechuudha. Oodiitiin muummichaas bal'inaan oodiitii godhee sirni lafa qabachuu kan danda'u himaata sirrii labsame saniin yoo kan hojjetamu ta'e waan ta'eef uummanni illee kana beekee gaafachuun isaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Sirnicha waan beekuuf sirnichi kan isaa waan ta'eef karaa qulqulluu yoo deeme uummanni keenya waan walitti buusuu fi waan wal deeggaruu fi garaan nyaatu jechuudha. Muuxannoo garaagaraas waan qabnuuf. Kanaaf sirna keessatti hanqinoota jiran qorannoo fi hordoffii cimaa gochuudhaan oodiitii gochuudhaan rakkoowwan achi keessatti uumame sirreessuudhaaf karaa baay'ee deemneera dhugaa dubbachuudhaaf. Bara darbe kurmaana lammaffaarraa as jijjiirama jabaatu jira. Bara kana immoo san caalaa jala buunee hordofnee sirna qofaan akka geggeessinu gochuudhaaf yaaliin adda addaa hin jira. Kanaaf kanaan ala garuu sirnicha dukkaneessuudhaaf warri yaalan warra sirna kana osoo hin guddanne dhaloota irratti bakkatti kutuu barbaadan akka ta'e ilaaluun illee gaarii baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keenya kaayyoo isaatiin wal bira qabnee yoo walitti finnee ilaallu rakkoon hin ooltu. Erga gaafa dhalateeti namni rakkootti gadi ba'ee gaafa dhalatu daa'imni boochi. Sababni isaa rakkootti waan baateef kan haati garaa keessatti kennituuf irraa. Kanaaf addunyaan biyyoonni baay'ee guddanneedhaan kan akka Ameerikaa rakkoo adda addaatti qunnamaa jira. Lolaa bishaan akka malee roobee lolaadhaan ibiddi itti qabatee ibiddaan yookaan immoo biyyoota adda addaatiin wanti adda addaa walitti bu'ee rakkoo jajjabaatu jira jechuudha. Kanaaf rakkoo kana immoo natti hin dhufu jedhee namni yaadu illee waan jiru natti fakkaata. Kanaaf hawaasni keenya amanuu irratti amanuu qaba. Amma irra deebi'i natti himee jechaa oolurra sirna isaati. Sirnichi kun kan isaati. Boruu rakkoo keessa seenaa. Amantaa keessa illee hin jira. Amantaa gara garaa keessatti illee hin jira. Nama rakkate kan sibiratti rakkate kan ibiddi itti qabate kan bishaan mana isaa diige gargaariin hin jira. Muuxannoo maskaluu qabnu keessatti Booranaan gaafa caamni fudhate Sumaalee fi Oromiyaa jidduutti gaafa buqqaatiin hamaan uumame. Kanaaf uummanni Oromoo bakka bakka wal bira dhaabbateera. Garuu sirna keessatti gochuu qabna jennee ijaarumsaan deemurra gaafa balaa wayii bishaan nama fudhate akkaawuntii bananii ofii dhuunfaadhaan walitti guuruudhaaf warra yaalutu jira jechuudha. Warra sirna dadhabsiisuu barbaadu. Yeroo sanitti walii quuqamanii wal gargaaruun hin jira. Garuu sirna kana keessatti gabbisuu qabna jechuudha. Even warra alaallee ta'ee warra biyya keessaas namoonni hundi isaatu sirna kana keessatti waan walitti buusuu qabnu walitti buusnee isammoo sirnaan fi seeraan hooggannee bu'aa barbaachisu uummanni barbaadu mootummaan barbaadu gurmaa'insa keenyaan barbaadnu san bira ga'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf rakkoo keenya bira dhaqqabuudhaaf uummanni Oromoo in amana jedhee yaada. In amana. Mariin adda addaas godhameera, babal'aanis godhameera. Miidiyaa gara garaatiin ibsi gara garaas kennamee jira. Kanaaf yeroo hunda nu amansiisa kan jedhu illee hin jira keessa jechuudha. Yeroo hunda nu amansiisa kan jedhu. Kanaaf waan nama amansiisudha wanni kun. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amantaa musliimaa keessatti fakkeenyaaf zakaa baasii jedha. Midhaan yoo qabaatte qabeenya qabdurraa kennii jedha. Namoota rakkatanii si cinaa jiranii kennii jedha. Amantaa hunda keessayyuu immoo namoota rakkatanii kennii jedha. Sirna gadaa Oromoo osoo amantoonni kunniin hin dhufin sirna Oromoo keessatti immoo iddoo tokko rakkate bira dhaqqabuudhaaf walitti buusteti hin gonoftaa jedha. Deebistee dhaabdaa jedha namicha san. Maatii san. Ganda san. Hin dhaabdaa jedha. Kanaaf har'aan hin rakkanne rakkoon naannoo kennan jiru. Kanaaf buusii walitti hin buusnu kan jedhu nun baasu waan ta'eef akka sabaatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti illee maaltu nu mudata kan jedhu yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Yaaduutu nurra jiraata. Kanaaf uummanni Oromoo dubartoonni kaamettiin Oromoo fakkeenyaaf yoo kaasne mana ishiitti bara dhufu osoo rakkoon gaddaa wayii na mudate jechuudhaan daakuu waggaa 3-4 ta'u sirnaan daakanii warra kaa'atutu jira. Dhadhaa warfoo kan warra dhadhaa waggaa 3-4-5 kaa'atutu jira mana isaatti. Maaliif inni gaafa boruu gaafa akka har'aa kan hin qabaanne gaafa rakkoo wayii maatii kiyyarra fira kiyyarra ga'e maal godhaa kan jedhudha. Kanaaf akka Oromoottis yoo yaannu akka waliigala akka naannootti illee yoo yaannu
maaltu nu mudachuu danda'a kan jedhu kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf amanuu irratti sammuu amanuu namni illee qabaachuu qaba. Nullee itti hiiknee sirnaan amansiisuudhaaf hojjechuutu nurra jiraata. Kanaaf walitti hiiknee sirna Oromoo kana gabbisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana bira darbee mallaqni walitti kuufamu qabeenyi uummata irraa walitti qabamu tokko buusii miseensati. Inni lammata gumaata. Isa bira darbees immoo ofii keenya horata leecalloo qabeenya naannoon qabu kan biraa irratti bobbaanee waan rakkoo keenya ittiin boru furannu uumutu nurra jiraata. Gumaati kun yeroo walitti qabamu arjoomni callisee fuudhama. Booda garuu akkamitti gara maallaqaatti jijjiiramee buusaa gonofaa san keessatti akka fuun beennu walitti qabamuusaa ta'ama. Beelada kennuu danda'a. Qabeenya daddaraa kennuu danda'a. Kennaa midhaanii kennuu danda'a. Arjoomuu danda'a jechuudha. Arjoomni sun garuu walitti qabamuusaa malee eessa akka inni galu iyyuu hin beennu. Akkamitti deebi'ee gara maallaqaatti jijjiiramee buusaa gonofaa sanaaf naanna'ee gara deeggarsaatti dhufaa kan jedhu kan hin beekan hawaasni jechuudha. Komii kan kaase. Lammata calalliin wal qabatee rakkoo guddaan kan jiru. Calalliin wal qabatee yeroo inni namoonni akkaataan itti calalaman akkaataa walitti dhufeenyaan malee akkaataa deeggaramuun irra jiru sanatti miti. Fakkeenyaaf Arsii Lixaa keessatti godina Arsii Lixaa keessatti maal argine yeroo tokkicha nama 46 calalame. Booda irra deebi'anii gaafa taa'anii ilaalan nama 6 deebi'e. Namni 6 sun iyyuu rakkoo qabaa jedhame. Gaafa ilaalamu namoota calalaman keessaa nama konkolaataa qabutu jira. Koreen calallii sun akkamitti hundaa'e kan jedhu akkamitti bilisa ta'ee hawaasa deeggaramuu qabu sun adda baasa kan jedhu kanarratti wal qabatee calalliin hanqina qabamoo hin qabu maal gochuu qabna gara fuulduraatti kan jedhu. Sadaffaan akkuma isin amma kaaftan iddoo adda addaatti rakkoon balaa uumamaa jira roobaan wal qabatee namni miidhamaa jira. Dursanii nu qaqqabanii nu tumsuu keessatti darbee immoo hojimaatumti ittiin deeggaran sun iyyuu persentii muraasa kan deeggarsa godhaa jiran dandamachiisuu hin danda'u yeroodhaaf yoo turse malee kan jedhu sanaan komii wal qabatee qajeelfamuu jiru sanaan kan jedhu komii jira waan ta'eef kanarratti illee hawaasni hubannaa waan barbaaduuf hubannaa uumuus waan qabdaniif sirna ijaarru kana guddisuu waan qabnuufi asirratti hubannaa akka uumtan barbaade. Calallii irratti dhugaa dubbachuudhaaf sirnoonni darbe akkuma dura kaase miira eeggattummaa namni waa kennuu caalaa waa fuudhuudhaaf qabatamaa wantoonni bira geenyu waan jiruuf waa argachuudhaaf kan qabu wal dhoysee kan biraa dabalachuudhaaf rakkoowwan hin jiru jechuu miti rakkoo baay'eetu jira garuu buusaa gonofaa dhimmoota rakkoo baay'ee miidhaa ta'eedha kan irratti deeggaru namoota carraa adda addaa carraa jireenya isaa ittiin fooyyessuudhaaf aadaa hojii reefu obbo Tafariin kaaseera kaayyoo keenya keessa tokko aadaa hojii gabbisuudha namoonni deeggarsa barbaadan kun lafa qabu qabeenya biraa ittiin socho'an qabu humna qabu dandeettii socho'anii waan biraa hojjechuu qabu kanaaf miira eeggattummaa keessa akka galan osoo hin taane namni hojjetee akka jiraatu kan barbaadu aadaa eeggattummaa tasuma biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti akka jiraatu hin barbaadamu kanaaf fedhiin namoota hunda isaatiin galmaa'uudhaaf hunda isaatiin deeggarsa barbaadu Oromiyaa keessattuu seeftineetiin biyyoonni alaa kanarraa deeggarsi bifa adda addaatiin fe'amaa ture uumama hooggansa sodaa balaa duraanii hubattan yoo ta'e deeggarsa biyya kana keessatti kan kennan isaan biyya alaarraa dhufeeti malee biyya kana keessatti humna jiru walitti qabaniiti miti kan kennamaa ture yeroo sanitti sirni buusaa gonofaa isa jijjiirama riivarsii saniiti jijjiirra faallaa saniiti amma kan geggeessaa jiru ufii keenya walitti qabne ufii keenya rakkoo keenya fudhachaa aadaa gara biraatti nama biraarraa eeggachuu san achitti humna isaatti fayyadamuu qaba kan jedhu saniin. Kanaaf kana sirni tokko lama jennee akkamitti calalamuu qaba kan namni jedhu qajeelfama keessatti taa'eera. Irratti illee hubannoon bifa adda addaatiin kennameera. Garuu fakkeenyaaf naannoo Shaallaa fi naannoo Arsii Lixaa aanota gara Caamaa kana keessatti qabatamaadhaan bira geenneerra nus. Kan konkolaataa minibaasii kan qabu deeggarsa keessatti kan uf galmeessee jiru jechuudha. Kanaaf yaadni uummataa fi ka'umsi keessan sirriidha kan jedhu san argisiisa jechuudha. Kanaaf amma namichi kun maaliif achi keessa gala taqabu irratti dabalatu malee kan isa duuba jiru san immoo kan isaa gadi rakkoo qabu san yaaduun uummata keessatti waan sirraa'uu qabudha jechuudha. Uummanni waan beekuuf kaase. Kanaaf nullee hojimaata kenna tokko lama jennee kenneerra rakkoon kun hin jira. Kanaaf calalliin akka sirraa'uu danda'u calalli irratti hojii guddaatu hojjetame akka biyyaatti. Waliigaluu qulqulleessuu qopheessuu
qindeessuu maal kan jedhu tokkotu jira akka biyyaatti kan istiraatejikaalii kaawwame. Achi keessatti calaluu irratti deeggarsa namoomaa warri eeggatan bara 2017 jalqaba irratti nama miliyoona 1.98 ture Oromiyaa keessatti. Gaafa irra deebi'amee qajeelfama saniin calalamu nama 584 itti deebisne. Kan dhugaa deeggaramuu qabu jechuudha. Isa keessayyuu kan buusaa gonofaa Oromiyaati fi akka biyyaatti illee sadarkaa naannoo fi federaalatti deeggarre nama 221 ture. Kan sanirraa hafe namni gara 300 achitti hawaasni akka wal gargaaru iddoo jirutti akka namni wal gargaaru abbaalleen hojii isaa fooyyeffatee jiru isaa akka fooyyessuu danda'u hojii amansiisuu irratti hojjetamaa kan turedha jechuudha. Kanaafuu calalli irratti qajeelfamni taa'ee jira. Garuu fedhiin akkuma duraanii san deeggaramuu qaba jedhee itti hiriiruun kun hin jira jechuudha. Qe'ee isaa goommanaan, qe'ee isaa qaaraadhaan, qe'ee isaa lukkuu horsiisanii akkaataa inisheetiivii badhaadhina maatii qonna keessatti hojjetamaa jirutti fayyadamuurraa dhufanii buusaa gonofaa eeggachuudhaaf yaaluun hin jira jechuudha. Kanaaf ilaalchi cabuu qaba. Hojumaan ittiin calalamu kan qajeelfamaan ba'e hojiirra ooluu qabaan keessatti baay'ee sirriidha jechuudha. Kanaan ala deeggarsa tokko gumaata jenneerra tokko buusidha jenneerra. Buusii irratti baay'ee nagayeen hin kennama namoonni maqaadhaan beekamu midhaan kan faayinaansii biratti muramu isaan alallee immoo namoonni kaanis nagayeedhaan akka muramu reefu irratti walii galleerra. Kan gumaataa garuu ammallee rakkoo adda addaa qaba akkuma kan dura kaastanii san fakkeenyaaf walitti guuranii sangaa bitu. Walitti guuranii midhaan bitu. No kallattiin kenname isaa miti jechuudha. Namichi tokkichi sangaa yoo kan kennu taate sangaa san galii irraa gochuu qabna. Gaafa gurgurru immoo qorannaa gabaatiin gurgurree sangicha waan kallattiidhaan buusaa gonofaa keessatti hin fayyadamneef mallaqatti deebisuu qabna. Inni illee hojumaata sirna faayinaansii akkamitti walitti qabama akkamitti gurgurama waan qabuuf achi keessatti waan ibsee natti fakkaata. Garuu rakkootu jira. Midhaan yoo walitti guurtu fakkeenyaaf gabaasuma irratti midhaan 100 kiiloo hin guunne kiiloogiraamii 100 jedhanii walitti qabuun qulqullina isaa irratti sangaa walitti qaban san deebisanii gaafa gurguran gatii isaa gadi bu'uu irratti kan asirratti addaan baasnee akka sirraa'u gooneerra kanaan booda buusaa gonofaatiin yoo daayirekti namni dhuunfaa kenneen ala birrii walitti guuranii sangaa bitanii sangaa gad deebisanii gurguran akka hin jiraanne kallattii kennineerra jechuudha. Gama kennan akka buusaa gonofaatti naannawa kana sirreeffama garaagaraa taasifne bara kana adoolessa irraa jalqabee waan akkasiin mudachaa jiru qarshiidhaan walitti qabu midhaanii fi horiillee yoo namni kan kennu taate sirna faayinaansii mootummaa naannoo Oromiyaa eeggatee gabayaadhaan caalbaasiin bahee sirna san keessatti akka gurguramuu danda'u gochuudhaaf garuu as keessatti barreen darbee wanni ta'aa ture wantoonni tokko tokko sirrii miti sirraa akka qaban kaasnee jirra jechuudha. Kanaaf kanallee yoo laallu gara sirreessutti dhufneerra. Deeggarsi guddaan kan godhamu qabu naannoo Dakaatti. Asitti garuu kanaafuu dhibbantaa xiqqaadha. Dhibbantaa guddaan persentii 80 gara naannoo deema. Maaliif deema kan jedhu kana nuun gallee keessumaayyuu hojii maxxansa adda addaa asitti kan hojjennu. Sana hojjechuudhaafuu fayyadamuu dadhabne rakkan hin sodaanne. Kana geggeessaanis kaasira waan ta'eef kanan kaasu. Kan biroon erga waa'ee kan mootummaa san kaaftanii kan hojjetan mootummaa asitti miindaa sarraacita. Achitti immoo barataa yoo qabaate barataafis akka kaffalu gaafatama. Mana barumsaatti sana hojii maata akkamiin hiikuu dandeenya attamitti walitti raarsina kan jedhu kanas walitti qabaati. Asitti maaliif parsantii guddaa ol ergina achitti baasii jira kan jedhu kana rakkoo hubannoo qofaa miti inni. Inni rakkoo hubannoo qofaa miti. Qaawwi isaa humni akkamitti uumamaadha amma aadaa Oromoo keessatti humni kan uumamu Oromoo tokkoomsuu yaada waloo yaadu kan ijaarramnee fi rakkoo waloo yaadudha. Eessatti rakkoon uumamaan beeknu ganda keessatti parsantii 50 osoo goone fakkeenyaaf yookaan 80 sanii osoo aana irratti goone amma immoo gaafin yeroo darbe marii keessatti nu ka'e gandallee parsantii naa ba'u garellee parsantii naa ba'u yaadni jedhu waan ka'eef humna bittinneessitee rakkoo waloo furuu hin dandeettu. Amma muuxannoo qabna. Yeroo Booranaa rakkoo caamaa keessa galu ummanni Oromoo hundi alallee keessallee wal deeggaruudhaaf fiige. Baay'ee fiige. Yeroo sanitti isa walitti qabuudhaaf
humni nu baasne humna ganaa deebistee namoota achitti miidhame san deeggaru beellada san deeggaru aga nama tokko tokko irraa dhuunfarraa walitti qabdu deeggaruudhaaf mallaqni walitti qabdu baasii biraa immoo guddaa nu baasise jechuudha. Garasiin namni miidhama garanaan immoo nama dhuunfarra deemtee walitti qabda. Hojumaata keessatti illee rakkoo guddaa uuma. Kanaaf qophii nu barbaachisaa rakkoo walootiif immoo buusaa gonofaa hin jira. Buusaa gonofaa sadarkaa godinaatti magaalaatti aanaatti hin jira. Kanaaf rakkoo hamma parsantii saniitii fi waan harkaa qabaniin achitti danda'an achitti akka danda'anii fi kan sanii ol ta'e immoo akka Oromootti bakka tokkotti walitti qabne bakka rakkoo gurguddaan nu mudate adda baasnee irratti riyaakti goonaa irratti dhaynee dandamachiisuu irratti hojjannaa kan jedhu kana. Kanaaf qabeenyi bittinnaa'e amma fakkeenyaaf hiddi onneen kennaa dhiiga qaama hundaa walitti fiddee bakka tokko bittinneessiti. Bakka tokko maaliif hiddi hundi adda addatti akka qabaatu uumamni hin kennine jechuudha. Ganda keessatti rakkoon uumamuu hin danda'a. Humna isaa haga humna isaa yoo ta'e achitti akka furu barbaadama. Hawaasni naannoo sanitti akka furu. Garuu akka Oromootti humna jabaa qabaachuu qabna. Humna jabaa qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf bishaan naannawa Awaashitti miidhaa guddaa qaqqabsiiseera yeroo darbe. Guyyaa 2-3 hawaasni achi bulcheera. Guyyaa sanirra gaafa tare immoo birdilibsiidhaan firaashan qabeenya gara garaatiin kan itti roobse buusaa gonofaa sadarkaa adda addaatiin ijaarameedha. Kanaaf gaafa bishaan kana dhaqqabu hennu ganaa garee tokko keessa ganda tokko keessa dhaynee namni asitti na jalaa du'eera achii walitti qaba jedhee deemuudha moo akka Oromootti qo'aatii tokko keessa kuusaa tokko keessa qabaattee rakkoo saniin dandamachuutu irra jira kan jedhu namni illee madaaluutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf amma namoonni baay'een gaafatan uummataa miti caasaa keenya achitti sadarkaa adda addaatiin qabeenya riisoorsii walitti qaban kan akkaataan itti fayyadama isaatu bakka bakka yoo ta'e rakkoo adda addaatiif saaxilama jechuudha. Kanaaf akkaawuntii waloo qabna. Sirna kana keessatti akkaawuntii waloo qabna. Mallaqni sadarkaa sanii galu seektarri buusaa gonofaatu tuquu hin danda'u. Gaaddisa buusaa gonofaatu jira akka naannootti kan pirezidaantii keenyaan geggeeffamu kabajamoo pirezidaantii keenyaan itti aanaa pirezidaantiitiin seektaroota gurguddaa naannoorra jiraniin kan geggeeffamu ajaja isaanii malee buusaa gonofaa nu caasaa mootummaati bajata mootummaatiin bulla malee mallaqa kana qarshii tokkotti hin buunu jechuudha. Hojumaata kanaaf kan murtaa'e bakka saniin ga'uudhaan ala mallaqni kun erga gara naannootti galee qisaasama tokkoon qabu gammaatti oodiitii godhamaa turuun illee jechuudha. Oodiitii muummichas oodiitii godhee jira. Ammallee irra deebi'amee waggaa waggaadhaan akka godhamuudha kan karoorfanne. Kanaaf qisaasamni sanduuqa waloo Oromiyaatti galee murtii gaaddisa naannoo Oromiyaatiin isa immoo finnee yaa irratti mirkaneessisuudhaan karoora keenya yaa'iidhaan mirkaneessisuudhaan ala nu bajata mootummaatiin akkuma seektara kamiituu bulla malee mallaqa sanitti hin buunu jechuudha. Jala sanitti garuu bakka bakka kan jiru garuu fakkeenyaaf midhaan walitti qabanii achi haa turuu jedhan garuu manni kuusaan jiru kan naqazaan nyaatu laal hantuunni kan nyaatu yeroo gurgurtuu qulqullina adda addaa kan hin qabne deebistee rakkoo kan itti uumtu ta'a jechuudha. Kanarraa fala itti gochuudhaaf sadarkaa naannootti humni jabaan akka ijaaramu sadarkaa achittis kan qaban sanbara achittuyyuu amma fakkeenyaaf godinni tokko tokko parsantii 10 isaanii waan hin taaneef hin baasan. Hanga ammaatti kuusatanii miliyoona 40-50 warra qabutu jira. Isaa san immoo waan socha'ee buusaa gonofaa fakkeenyaaf investimentii adda addaa keessa akka godinaatti qonna garaagaraa keessa akka galu birrii saniin gochaa jirra. Warri tokko tokko immoo kan achi jiru sanuu akkamitti fayyadamne kan jedhullee ilaaluun gaafii kana duuka fiduurra humna waloo akka Oromootti qabnu tokkummaa akka Oromootti qabnu dhiisnee qe'eetti qabeenya harkisnee riisoorsii harkisnee dhimmoota biraa keessatti illee yaadonni ka'an buusaa gonofaatti keessatti illee dhufuun qabani jechuudha. Kanaaf kuni har'a gara lixaatti rakkoon uumame yoo ta'e gara ba'aatii mallaqni guurramee asitti walitti jirus achirratti invest ta'ee rakkoo uummata keenyaa rakkoo saba keenyaa dhaqqabnaa jechuudha. Kana bira darbee bara darbee kuntaala 45,000 ol naannawa Tigraayitti fakkeenyaaf lola guddaa kaasanii mootummaa kana kuffisuudhaaf yeroo deemanii kuntaala 10,000 baasii isaa achiin geennu wajjin feenee uummanni sun sababa kanaan akka hin miidhamne warri lola kaasu warra sirna diiguudhaaf biyya kana diiguudhaaf socho'u malee uummanni garuu sababa
nyaatatiin tokkichillee akka hin duune gochaa turre jechuudha. Akkuma 10 achi ergine rakkoon gara garaa yoo uumamu naannoo kamittuu kana bira darbee akka biyyaatti humnaayyuu godhannee fakkeenyaaf akka addunyaatti midhaan nyaataa waggaa 10 kuufatu warri Chaayinaa fa'a. Uummanni kiyya osoo rakkoon tokko irra kan ga'u taate naannoo inni biyya isaanii osoo kan gufatu taate walqunnamtiin biyya alaa osoo jala kan gufatu taate midhaan nyaataa bara itti aanu uummanni maal nyaataa kan jedhu yaadanam. Nummoo deebisnee gara qe'eetti harkisnee qe'eetti yaaduun waan nurra hin jiraanneef akka sabaatti qofa osoo hin taane akka biyyaattis biyya kana bulchaa jirra waan ta'eef osoo daangaa adda addaatiin warri amma biyya kana dhiibuudhaaf miidhuudhaaf karaa adda addaatiin mala adda addaa itti malu kun osoo rakkoon tokko uumame waggaa tokkoof uummanni keenya kan of biraa qabullee dabalatee akkamitti jiraachuu danda'a kan jedhu Buusaa Gonofaa abdii sabaati. Abdii sabaati. Kuufama sabaati. Mana kuusaa gootaraa sabaati. Gootaraa uummata keenyati. Malee sirnicha akka jalaan hin yaasne akka sirna eegee deemu gochuun hojii keenya ta'uu qaba. Isarratti sirriitti uummannis qabsaa'uu qaba. Hordofullee qabna. Garuu kuufama sabaati. Kan madaalli jaalala uummataa ittiin eegnudha. Kan tokkummaa keenya ittiin eegnu keessa sirni guddaan Buusaa Gonofaati. Sababni isaa ani yoo qabaadhe kennee kuunillee kennee garuu yoo anarra rakkoon ga'e deebi'ee na dhaqqaba kan jedhu sana hawaasa keessatti kan uumudha. Kanaaf amma ka'umsatti jirra. Garuu kana caalaa guddisnee sirna kana Buusaa Gonofaa guddisnee yoo deemne parsantii guddaan asitti yaannu sun achittillee xiqqama achitti hafe san garuu sirnaan bulchuun nurraa eegama waan ta'eef isa laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kana biratti even kan barnoota illee kanaa wal qabata nyaata barattoota ka'ee ture. Nyaata barattoota qulqullina barnoota eeguudhaaf keessattuu garaagarummaa ijoollee yeroo manaa baatu tokko nyaatee ba'ee tokko osoo nyaatiin ba'ee barnoota irratti qabu san hir'isuudhaaf kallattii kabajamoo pirezidaantii keenya kennaniin amma darbee naannoo biraa keessattis magaalaa Finfinnee keessattis haala gaariin hojjetamaa jira. Baay'ee barataa bal'aadha. Isa kana kan yaadame hirmaannaa uummataa walitti qabuudhaan Buusaa Gonofaa dabarsee warra barnootatti kennaa jechuudha. Midhaan walitti qabee biiroon barnootaa immoo nyaata adda addaa dhiyeessaa fi barataadha. Achitti piroosesii nyaataa akaakuu nyaataa isaantu dhiyeessaa. Nu garuu hirmaannaa uummataa walitti qabuudhaan gumaacha mana barumsaatti kan kenninudha jechuudha. Sadarkaa sanitti addaan ba'ee ilaalamuu qaba. Walitti qabuun kun nama tokko waggaa tokkotti yoo guyyaatti yeroo tokko nyaate waggaa tokkotti meeqa ga'aa kan jedhu kanaafi hirmaannaan nu walitti qabaa jirru dhugumallee dubbachuudhaaf walitti hin dhufu jechuudha. Namni tokko waggaatti meeqa nyaata barataan tokko yeroo barnoota keessatti garuu isa barataa jiruun baay'isnee nu meeqa walitti qabnee warra barnootatti kennina kan jedhu innis gahaa miti. Qulqullinaanillee akaakuu walitti qabnuunillee hirmaannaa uummataa sirriitti cimsinee isarratti hojjechuu qabna kan jedhu kana laaluudha. Garuu calqabbiin jiru salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Garaagarummaan bakka bakkatti mana barumsaatti garaagarummaa qabaatu malee calqabbiin jiru ijoolleen waa nyaachuu jalqabuun iddoo tokko tokkotti calqabanii dhiisuun addaan kukkutuu naa jiraatu malee yookaan waan wal fakkaatu yeroo hunda nyaachisuun jira. Garuu calqabbiin jiru barataa keenya nyaachisnee ijoolleen hiyyeessaa achi keessatti amma tokko barumsaaf qopheessuun waan guddaadha. Isa fooyyessinee qajeelfamaan cimsinee akka cimaa deemu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun garuu parsantii 80 ol hin deemu. Mee fakkeenyaaf kan reefu waliin illee wal qabsiisnee yoo kaasne parsantiin tokkollee ol hin dhufu inni gara naannootti hin dhufu. Achumatti gandi tokko mana barumsaa ganda isaa keessa jiru achumatti nyaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni parsantii guddaa gaafatan oo xiqqaate bara kana gara bileena midhaanii fi maali akaakuudhaan kan walitti qabame gara bileena 13 oli bara 2017 keessa barataadhaaf kan walitti qabne tilmaaman. Inni kun mana barumsaa isaanitti deebi'ee invest ta'a jechuudha. Achuma ganda keessatti mana barumsaa sanirra oola. Walitti qabiitii isaa keessatti illee harcaatiin akkuma gumaataa hin jira jechuudha. Kanaaf irra deebinee sirriitti waa lamaan kan laalle kana sirreessuudhaaf. Tokko manni barumsaa lafa qonnaa jajjabaa qaba. Hanga ammaatti lafa hektaara 20,000 ol akka qotamu gooneerra. Manneen barnootaa lafa hektaara guddaa qabu. Oromiyaa keessatti hektaara 20,000 jechuun baay'ee guddaadha.
Garuus manneen barnoota tokko tokko waggaa 10 lafa isaanii kontiraata kennanii bu'aa xiqqoo achirraa argatanii jiru. Isaan kun hundi isaanii kallattii mootummaan kenneen itti gaafatamuu qabu. Uummanni gaafachuutu irra jiraata. Hirmaannaa uummataatiin manni lafni mana barumsaa qotamee nyaata barataatiif akka oolu bardanii uummatarra jiru sanillee hir'isuudhaaf. Manni barumsaa hundi lafa mana barumsaa waan hin qabneef carraa biraatti akka fayyadaman uummanni dabalataan ammallee gumaatan achitti hirmaatee barataa isaa akka nyaachisu kallattiin darbeera. Kan oolmaa daa'immanii irraa haga kutaa 4tti illee gaddeebi'eera. Naannawa san keessatti kan bara darbee caalaa bara kana fooyyessuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf manneen barnoota lafa qonnaa isaanii kontiraata nama dhuunfatti bu'aa dhuunfaadhaaf kennan manni barumsaa tokkollee hin jiru. Manni kan hubachuun irra jiraatu jechuudha. Kanaaf uummanni qotee bu'aa achirraa argamu nyaata barataa kennatiif gochuudha. Kanaaf mana barumsaa lafa hektaara 48 qabu jira. Kana namni dhuunfaa qotataa uummatarra deemanii barataadhaaf midhaan guuruun hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Kallattii mootummaan kenneera. Kanaaf qonnee deebisnee barataan kenna akka achuma nyaatu bardanii kana uummatarraa akka bu'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qophaa'ummaa dabaluu irratti buusii miseensa fi gumaatan alatti ofiin rakkoo ofii danda'uu kan jedhu akka biyyaatti illee muummee ministeeraa kennan kallattiin kennamee jira. Deeggarsi biyya alaa birmadummaa keessa dhabsiisa. Bilisummaa sammuu keetti si dhabsiisa. Gad'aantummaa si labsa. Sammuu kee keessatti osoo hin jaalanne suufillee uffattee yoo kadhaadhaa ta'e osoo hin jaalanne sammuun kee keessi isaa miidhamaa jira jechuudha. Birmadummaa sammuu namaa, birmadummaa imaammata biyyaa, birmadummaa tokkummaa fi waliigaluudhaan misooma qabaadha jettee ati yaaddu san birmadummaa hawaasummaa keetii tokkummaa keetii si dhabsiisa waan ta'eef alarraa deeggarsa kamiyyuu hin galchinu. Kanaaf keessa keenyatti aadaa hojii jijjiirree ilmi namaa of jijjiiruu qaba, qabeenya qabaachuu qaba, risoorsii leecalloo qabaachuu qaba. Isa bira darbee garuu gurmooynee kan badhaadhina maatii qonni irratti hojjetu, jallisiin irratti hojjetu, karaa adda addaatiin seektarri misoomaa irratti hojjetan akkuma jirutti ta'e gama buusaa gonofaatiin qonni buusaa gonofaa bakka hundatti gaggeeffamuu qaba. Qonna buusaa gonofaa ganda hunda keessa lafa waloo lafa akkanumaan qabamtee namni dhuunfaa itti fayyadamu karaa gara garaatiin oomishtummaan irraa kan hin galle sababa bu'uura misoomaa argachuu dhabuutiin kan oomishtummaa malee ta'an karaa adda addaatiin murtee gaaddisa achiitiin biiroo lafaatii fi biiroo qonnaatiin seektaroota dhimmi ilaalu walii galuudhaan qonni buusaa gonofaa iddoo hundatti qotamee kan amma gumaataaf uummatarraa midhaan guurru kana qe'ee keenya keessatti rakkoo nu mudatu kamiifu parsantii 5 san laalu miti parsantii reefu san achitti qonnee oomishne qonna keenya san irraa bu'aa argannu rakkoo keenya naannoo keenya dandamachuu hin dandeenya karaa jedhu saniin qonna oodiqate lafa guddaadha amma kan qotaa jiru. Sadarkaa naannoottis investimentii qonnaa lafa hektaara 4,000 ol bara darbe 413 qotame bara kana 4,000 ol qonnee yeroo ammaa kana kaan facaasatti jirra kaan immoo facaasnee bu'aa gaarii irraa argachaa jirra. Akurii atarii ruuzii garbuu biiraa oodiqaate lafa hektaara 300 ol keenya biiraadhaaf illee dhiyeessuudhaaf akka tolu. Kanaaf investimentii jajjabaa keessa gallee yeroo ammaa kana bu'aan achirratti mul'achaa jiru. Kuufama akka naannootti hin qabna jennu san kan uummata irraa bichaa barbaadnu miti. Ka'umsaa fi mallaqni dura walitti uummata irraa qabame isa kana hojjetee immoo bu'aa biraa fidaa naannoo keenya qophaa'ummaa cimaa kan hidda gadi fageeffatee fi rakkoo kamiyyuu kan jilbifachuu hin dandeenye gochuudhaaf sochii guddaa keessa gama kanaan illee jirra. Gama gara garaatiin rakkoon fakkeenyaaf kan caamaa nu qunnamuu danda'a jennee yaadna. Fakkeenyaaf amma meeteoroloojii yoo kaasu naannawa Baalee Ba'aatii fi Harargee lamaanii fi Arsii cinaadhaan ji'a sanitti caamni hin baay'ata. Kan amma filannoo adda addaatiin qonni fayyadamee jijjiirama fidu akkuma jirutti ta'ee akka buusaa gonofaatti illee qophaa'ummaa guddaatu nurraa eegama waan ta'eef bottee bishaanii 30 ol kan duraan kontiraata adda addaa fuudhuudhaan baasii biraa itti baasnee namni dhuunfaa keessa galu amma immoo daayireekti ofii kennaa 30 ol binnee naannawa sanitti sababa bishaanitiin beellanni illee namni illee akka miidhamne qophii jabaatti jirra jechuudha.
Kana biras darbee dhimmoota garaa investimentii gurguddaa keessa gallee biyyoonni amma Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa walitti ijaarramanii biyya keenya gargaaran dhuunfaadhaan namatti kennanii walitti qabanii fidanii nu deeggaru. Kaan immoo bifa siyaasatiin biyya kana chaalenjii gochuudhaaf nu deeggaru. Isa bira darbee garuu daldala garaa keessa galanii bu'aa achirraa argamuun biyyoota adda addaa deeggarsa kennu jechuudha. Kanaafuu nullee bifa saniin kan miseensa irraa kallattii walitti qabnuun ala humna guddaa akka naannoo keenyatti horachuudhaaf karoora ciccimaatu jira. Qabatamaan yeroo hojii keessa gallu lallamaa hin deema. Mallaqni walitti qabnee asitti qisaasnu kamiyyuu akka hin jirre uummanni keenya sadarkaadhaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhu kaasuuf. Buusaan gonofaa kan uummataati. Kaleessa kan ijaarrate. Nu hin sirnoomsine. Sirna itti tolchine. Caasaa itti tolchine. Caasaa kanaan rakkoo namtolchee fi rakkoo uumamaa naannoo keenya keessatti nu qunnamu kamiyyuu humna keennan akka qaqqabuu dandeenyuuf kan hundeeffame. Kanaaf buusaan gonofaa uummataaf qabeenya isaati. Gaaddisa isaati. Jabeeffachuu qaba. Rakkoo har'aatiif qofa osoo hin ta'in rakkoo boruu nu qunnamuu danda'uu fi kan dhaqqabuu fi danda'u buusaa gonofaati. Maaliif? Kan isaa waan ta'eef, sirna isaa waan ta'eef, nu caasaa waan itti tolchineef qofaa jechuudha. Kanaaf uummatarraa maaltu eegamaa kan jedhu tokkoffaa waa'ee buusaa gonofaa akka hubatu gochuun barbaachisaadha. Caasaan keenya keessattuu sadarkaadhaan jiru hubannaa irratti sirriitti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoon isaa maaliin? Galmi isaa maaliin? Hojmaan isaa maaliin? Akka waliigalaatti waanuma xumuraa yaada xumuraa buusaa gonofaan uummata Oromoof maali yeroo daqiiqaa tokkoon caalle keessatti ergaa gabaabduu jechuudha. Sana duukaa garuu caasaan dakaadhe buusuun dhiibbaa qaba moo hin qabu kan jedhu dura kaaftanii gabaabsitanii jechuudha. Yeroon keenya dhumeera already yeroo nutti geera waan jedhanii intineechaa jiraniif daarektarri keenyas akkas waan nuun jechaa jiruuf uummanni Oromoo maal gochuu qaba buusaa gonofaa kanarratti amantaa akkamii qabaachuu qaba? Uummata Oromoof buusaan gonofaa maal waan jedhu yaada gabaabduu ergaa gabaabduu akka dabarsitanii barbaada. Nuyi akka buusaa gonofaatitti wanni walitti qabnu hundi waan uummanni amane jenneeti kan fudhannu jechuudha. Humnaa wanni raawwatamu tokkollee jiraachuu hin danda'u buusaa gonofaa keessatti. Nagahee malee wanni raawwatamu tokkollee jiraachuu hin qabu buusaa gonofaa keessatti. Kanaaf uummanni kun hubatee buusaan gonofaa gaaddisa Oromoo ta'uu isaa hubatee rakkoo namtolchee fi rakkoo uumamaa boruu qunnamu kan qaqqabuu danda'u buusaa gonofaati jedhee uummanni sadarkaadhaan jiru hundi buusaa gonofaa wajjin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu dhaloonni haarawni umriin isaanii waggaa 9 ol ta'e dhaloota kennaa aadeffate ta'ee guddachuu akka danda'u. Boru biyya kana kan dhaaluu danda'u dhaloota kana waan ta'eef dhaloonni kun mana barnootaa keessatti ganda isaa keessatti kennuu jechuun maal jechuudha? Arjoomuu jechuun maal jechuudha? Faayidaan isaa maal inni kan jedhu kana hubatee dhaloonni haarawni illee manneen barnootaa keessatti waa'ee buusaa gonofaa beekuu qaba, hubachuu qaba, akka humna isaatitti immoo arjoomuu qaba. Arjoomuu jechuun waan qabdurraa kennuu jechuu miti baay'ee. Waan sirraa haferraa kennuu jechuu miti. Waan qabdurraa kennitaa jechuudha. Kanaaf wanni qabu guddaa ta'uu danda'a, xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Haga humna isaa kennuun barbaachisaadha. Yeroo kennitu gammachuun keessoo keetitti dhagahamu waan guddaadha jechuudha. Kanaaf dhaloonni haaraa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Miidiyaan keenyallee rakkoolee amma tarreeffaman kana akkamitti furamuu danda'a kan jedhu nulli akka buusaa gonofaatitti karoora 2018 keessatti akka karoora ijoo godhannee rakkoolee kana hiikuudhaaf kan hojjennu ta'uu isaa asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaadaa jechuudha. Galatooma tarii yaada gabaabaa yoo qabaattan dhumarratti jechuudha dhaamsa buusaa gonofaa waliin qabatee daqiiqaa tokko roon caalle keessatti. Dhaamsi ani qabu hayyoonni dhimma buusaa gonofaa kana tokko qorachuu qabu. Irra deebi'anii qorachuu qabu. Sirna Oromoo gabbisna yoo jenne sirna Oromoo keessa guddaan buusaa gonofaati. Kan yeroo rakkooti. Sanduuqa Oromooti. Kanaaf ijaarsa tokkummaa Oromooti. Dandamannaa uummata keenyati. Kanarraa kaanee hayyoonni kan biyya keessa jiran, kan ala jiran, yuunivarsiitiin adda addaa,
sirna buusaa gonofaa qoratanii uummanni akka hubatu bakka jirru hubachuu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma seektara tokkooti miti. Buusaa gonofaa akka fannoo diimaatti ilaalama namooma fi kan hojjetu. Kanaaf dhimma namooma keessatti immoo namni hunduu hirmaachuu qaba. Siyaasaan kan addaan nama baasu miti. Dhimma siyaasaa as keessatti hin jiru. Dhimma ilma namaati walqixa yaaduti. Kanaaf hundi isaa siyaasa kamuu keessaa jiraatu. Beekumsa sadarkaa gara garaa keessa illee jiraatu. Beekumsi namoota baratanii saayinsiidhaan jiran qofa osoo hin taane aaqila jedhama. Uummata Oromoo keessatti namoonni beekumsaan dhalatan hawaasa keessa hin jiru. Kanaaf namoota kanaaf abbootiin gadaa, abbootiin siinqee, manneen amantaa hundi isaaniitu naannawa kanarratti waan baay'ee sammuu kennallee gammachiisu waan ta'eef rakkoo hawaasaa bira dhaabbachuun isa ijoo waan ta'eef miidiyaan gara garaa dhimma buusaa gonofaa irratti poozitiivlii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hanqina as keessatti jiru qorannee sirreessuun akkuma jirutti ta'e hubannoo uummataa sirriitti daballee bu'aa ol aanaa bira geenne jennee yaadnu san bira ga'uun isa gochuun immoo birmadummaa biyya keenyaa, birmadummaa sammuu keenyaa, birmadummaa saba keenyaa bira dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaaf buusa gonofaa kan warri biraa amma muuxannoo irraa fudhachaa jiru akka biyyaatti illee muuxannoon guddaa irraa fudhatamaa jiru. Kanaaf rakkoowwan xixiqqoo qe'ee keenyatti qorannee sirreessinee ariitiidhaan baay'ee furguggiifachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya bakka jiru akka nu bira dhaabbatu ergaa jedhuun qaba baay'ee ulfaadha. Tole galatooma yeroo keessan aarsaa gootanii buusaa gonofaa irratti marii taasifne irratti argamtanii iftoomina waan uumtaniif guddaa galatooma maqaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin isinin galatoomaa. Hordoftoota keenya buusaa gonofaa irratti mariin taasisaa turre asirratti xumurameera. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.